Kaayyoo guddaa qabda milkaa'aa ta'uu ni barbaadda. Silaafuu hin barbaadu hin jettu. Yeroo hundaa jireenya imaajin gootu sana jiraachuu ni feeta. Garuu rakkoon wayii jira. Viidiyoo kana erga ilaalte booda hoomaa hin gootu. Dhibaadha. Boru jechuu baay'isa. Maal gochuu akka qabdu ni beekta. Garuu hin gootu. Of jijjiiruu barbaadda yookaan immoo waa jalqabuu barbaadde yoo dadhabaa taate furmaan isaa sitti yaa himu. Haal tokko leezii taata. Abjuu fi kaayyoo guddaa qabaachuu dandeecha. Garuu yeroo hundaa of sobda. Ofiin qoosta. Akshinii tokko malee bu'aa guddaa eegda. Garuu guyyaa tokko ofan jijjiira jettee murteessitee ta'a. Garuu murtii kana irra kan geeche gorsa namaa fi oduu sooshaal miidiyaa irratti argituun ta'a. Ergasii booda ganamaan ka'uu qaba jetteet yaadda. Garuu hin kaatu. Mee ilaali gorsi namaa fi haasoftiin miidiyaa hawaasaa si jijjiiruu hin dandeenye. Rakkoon kan jiru suma bira. Akka ganamaan kaatu yoo of amansiiste jijjiiramuu dhugumaan yoo onnee irraa barbaadde ofii keetiin bakka raftee alaarmii tokko malee kaata. Kan siree keerraa si kaasu alaarmii osoo hin taane suma. Guyyaa murteeffatte sana booda ofiin kaata. Ofiin fuulduratti deemuu jalqaba. Of develop gochuu jalqabda. Sammuu keetitti yoo akka hin dandeenye, akka hin jijjiiramne itti himte inni dhugaadha jedheet fudhata. Ganamaan ka'uu dadhabda. Kan gochuu qabdu osoo hin godhin dhiista. Sababni isaa kan irra deddeebiin sammuu keetitti himtu waan saniif gahaa akka hin taane ganaa akka hin geenyedha. Viidiyoo akkanaa mootiveet nama godhan erga laalte boodayyuu turtii daqiiqawwan booda kanan dubbadhe completely ni irraanfatta. Maaliif? Sababni isaa akshinii yookaan gara gochaatti waan hin seenneef. Viidiyoo baay'eedha miidiyaa hawaasaa irra kan jiran. Dhiira ta'uu yoo barbaadde akkas godhi, akkana godhi kan jedhan, sooshaal miidiyaan irratti yeroo hin fixin kan jedhan, ganamaan ka'ii of fooyyessuu yoo barbaadde kanneen armaan gadii godhii jecha kan nama gorsan. Viidiyoo baay'een jiru. Garuu icciitii guddaan kan jiru si bira. Si kan addunyaa jijjiiruu danda'u, si kan jireenya fooyyessuu danda'u, kaayyoo kee guddaa irra ga'uu yoo feete, milkaa ta'uu yoo barbaadde, jireenya fi laayifii imaajin gootu sana jiraachuu yoo feete, si wantoota kana kan milkeessu si kan jalqabu. Suma namni takka dhufee si hin jalqabu. Gorsa namoota biroon karaa irraa akka hin gorre. Milkaa ta'uu yoo barbaadde futtuun milkii si. Rakkoon kee ni jalqabda. Garuu yeroo muraasa booda ni dhiista. Boru jechuu baay'ista. Booda jechuu baay'ista. Torbee itti aanu jechuu baay'ista. Ji'a waggaa itti aanu osoo jettuu yoomillee hin jalqabdu. Yeroo sirriin yoom akka ta'e ni beekta. Yeroo sirriin amma yeroo dammaqxe kanatti jalqabuu fi waan gochuu qabdu gochuu kan qabdu. Kanaafuu milkaa akka hin taane, akka hin jijjiiramne namni si qabe si hidhe suma. Diinni kee hamaan suma mataa keetidha. Kanaafuu viidiyoo kana erga ilaalte booda osoo hin jedhin ammuma akshinii fudhachuun milkaa ta'uu yoo barbaadde jechuudha. Diinni kee hamaan suma mataa keetidha. Kanaafuu viidiyoo kana erga ilaalte booda osoo hin jedhin ammuma akshinii fudhadhu milkaa ta'uu yoo barbaadde jechuudha. Maatii koo gammachuun turtaniif galatooma. Viidiyoo biraa hanga wal garuutti nagaan naaf tura. Baay'ee.